Kan jirtu maatii wayyoomifte kan yoomifidha. Viidiyoo kana irratti akka DV lootarii ofii keessan haala salphaa ta'een karaa sirrii ta'een silkii keessan qofa fayyadamuudhaan akkaataatti guutuu dandeessan sanittan agarsiisa. Kana malees waan gochuu qabdan akkamitti DV lootarii guutuu maaltu nu barbaachisa kan jedhu viidiyoo kanaan sanittan agarsiisa. Like, subscribe gochuun gara viidiyootti haaseen. Viidiyoo kana irratti DV lootarii waliin ni qunna. Yeroo baay'ee namoonni kan dogoggoran linkii sobaa ergamee fi karaa kanaa guutaa jedhanii linkii sirrii hin taanetu ergamaa. Kanaaf hordoftoonni keenyas linkii sobaa kan irraa of eeggatanii linkii sirrii ta'uusaa kan DV lootarii akka ta'e mirkaneeffachuun dirqama sinirra jiraata. Hunda dura garuu silkii yookaan kompiitara sin barbaachisa. Dabalataan kan sin barbaachisu footoo gurdi heetiinsaa 600, wiidinsaa 600 pikselii ta'uu qaba. Kana malees faayilli saayiziinsaa 240 KB gadi ta'uu qaba. Kanaaf kallattiidhaan gara DV guutuu keenyatti haaseen weebsaayitii DV program state kan jedhu seenuun nurra jiraata. Kanaaf kallattiidhaan gara browserii Google keenyaa deemnee achirratti DV program.state.gov kan jedhu kanarratti search gochuu qabna. Kanaaf jalqaba irratti kan nu dhufu electronic diversity visa program welcome jedha. Entry instruction jedha. DV 2026 instruction jedha. Photo instruction jedha. Kanaaf sinillee barbaadan dubbisuu dandeessu. Ani dubbiseenidha waan ta'eef kanaaf narraayyuu hubachuu ni dandeessu. Kanaaf amma kallattiidhaan gara begin entry seenuu qabna. Kanaaf begin entry erga seennee booda authentication code nu gaafata. Authentication coding kun yoo isinitti mul'achuu dide akkasitti jijjiirrachuu dandeessu. Kan isinitti mul'atu amma kun naaf natti mul'ata. Kanaaf isa nan guutasuu ta'een 5 submit goona. Kunuun nu fidee jira magara kanatti nu dabarsa. Part 1 entrant information dha. Kanaaf maqaan keenya jira. Maqaa abbaa keenya, maqaa akaakayyuu keenya ni guunna jechuudha. Kanaaf asirratti kan beekuu qabnu last family name maqaa akaakayyuu keenyaati. Maqaan abbaa koo Wondimuudha. First name immoo maqaa keenya, maqaan koo kan koo Yoomifidha. Middle name maqaa abbaa keenyaa ta'uu qaba. Maqaan abbaa kiyyaa Taadduudha. Asitti gender nu gaafata. Genderiin keenya dhiira yoo ta'e meelidha. Dubara yoo ta'e female jenna. Sadaffaarratti akkuma argitan birth of date keenya nu gaafata. Birth of date keenya akka namoonni baay'ee kan isaan dogoggoran birth of date keenya irratti akka Itoophiyaatti guutuu akka Itoophiyaa kalaandariitti miti kan guutamu kana akka Gregorian kalaandarii yookaan akka faranjootaatti guutuudha kan nuti qabnu. Kanaaf akkamitti akka faranjootaatti guunnaa kan jedhamu kan Itoophiyaa kalaandarii galchine gara Gregorian kalaandarii converterin jira. Achi deemnee Google keenya irratti converter godhannee dhufuu qabna. Kanaaf achi deemna amma. Kanaaf Chrome Google keenya irratti Meetabs Ethiopian Calendars kan jedhu search godhanna. Akkuma argaa jirtan kan arga search godhanne Meetabs kan jedhu kan Ethiopian Calendar converter godhanna jechuudha. Kunoo akkuma argitan nuuf fideetii jira. Kunoo azra Ethiopian Calendar converter bira geenye jirra. Amma asirratti galchina jechuudha. Guyyaa ani baatii shanaffaa xirri keessadha. Gaafa guyyaa 11 jechuudha. Asirratti guyyaa 11 jedha. Bara 1994 dha. Kun akkuma argitan 1994 xirri keessatti converting godha. Kanaaf akkuma argitan an kan koo gaafan galche kun convert godhes guyyaa Saturday January 19 January jechuun gaafa baatii tokko guyyaa 19 2002 jechuudha. Kanaaf asirratti erga convert godhanne Ethiopian calendarii erga asirratti convert godhanne deemne irratti galchanna jechuudha. Birth of date keenya irratti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma ani asirratti akkuma argitan jiiniko duwwaa tokko guyyaan ani itti dhaladhe gaafa 19 barri 2002 dha. Kanaaf akkanatti convert godhatanii fidatanii guuttattu. Arfaffaan city where you born kan jedhudha. City bakka itti dhalatte ana Ambootti dhaladhe. Amboo jedheetaniin guuta. Country where you were born biyya itti dhalattan nu gaafatas kanatti biyyi keenya Itoophiyaa waan ta'eef kana Itoophiyaa jennee guutuun dirqama nurra jiraata jechuudha.
Kanaaf as keessa scroll godhatanii Itoophiyaa kan jedhu kun as kana jira kanatti guuttattu. Country eligibility for DIVA program biyyoonni DIVA program eligibility fi not eligibility kan ta'an jiru waan ta'eef isaan kana Itoophiyaan keessa jirti. Kanaaf as kanatti yes jennee guutuu qabna. Select country as keessa tooraalee biyyi keenya jirti jechuudha. Entrant photography jedha asirratti jala akkuma jalqaba isinitti himuuf yaaletti photographiin keenya dhibbajaatiin ta'uu qaba. Pixeliidhaan ta'uusaa unitiin isaa pixeliidhaan ta'uusaa mirkaneeffadha. Kana malees size faayiliin isaa 240 kiiloobaaytii kanaa gadi ta'uu qaba. Isa kanallee cheekii godhanaa dabalataan akkaataatti footoo sirreeffannuu fi kan DV lootoriif ta'u akkaataatti sirreeffannu viidiyoo kan biraa isiniin hojjedha. Achirratti isinitti agarsiisa seeraan karaa salphaa ta'een. Kanaaf ani kan koo qopheessee waan jiruuf kallattiidhaan gara new photo choice new photo kan jedhutti kallattiidhaan aseennu kan koo achi keessa waan jiruufi kan koo scroll godhadhee dura qopheessee waan qabuuf as kanaatiin fudhadha. Select kun akkuma argitan footoon kun galee jira. Asinti mi link address ayo DV programming kun karaa eenyu nu qaqqabu qaba. Otoo DV lottery kun otoo nuuf bahe karaa adraasha kamidha kan nu qaqqabu jedhu jira. Address line jalqaba irratti Addis Ababaan jedha. Asitti address line optional isa dhiisuu dandeessu taawuniin keenya Addis Ababaan jedha. Counter state Oromiyaadha. Oromiyaan jedha. Postal coding kan Addis Ababaa kuma tokkodha. Isin kan naannoo keessanii bakka jirtanii Google research gootanii argachuu ni dandeessu. Country'n keenya Itoophiyaadha. Kanallee Itoophiyaa jennee guuttachuun dirqama nurra jiraata jechuudha. Deebi'ee nu gaafachaa waan ture. Keessumaa instructionota kana yeroo guunu seeraan of eeggannootiin guutuun nurra jiraata. Kunillee select country kan jedhu kunillee Itoophiyaa jennee guuttachuun dirqama nurra jiraata jechuudha. Phone number as kanatti kan dagachuun qabne phone number'n keessan adraashaatti isin qaqqabuu danda'udha waan ta'eef kan bira email addressing keessan dirqama beekamu qaba. Kinoo akkuma ani galchaa jiru kanatti hunda isaa galchuun sinirra jiraata. Inni kan bira 12ffaa irra geenyeerra. What is the level of education you have achieved as of today kan jedha sadarkaa barnoota amma irra jirudha. Asitti namoonni baay'ee kan dogoggoranii sadarkaa barnoota isaanii dogoggoraniitu galchu. Fakkeenya primary school only kan primary warra barachaa jirtanidha sadarkaa jalqaba. Isa kana sirriitti beekuu qabdu. No degree fi primary'n deemuu hin danda'ani kan danda'amu high school degree fi document kutaa 12 warra harka isaanii irra jiru qofadha. Kutaa 12 kan harka isaanii irra qaban ta'uu qaba jechuudha. Vocational school kan jedhu immoo levelii warra qaban levelii baratanii mooyaa technical mooyaa warra jedhaman kana baratanii warra harka isaanii aga levelii 4 warra harka qaban laallata jechuudha. Isaan university course immoo first degree isaanii warra university keessatti barachaa jiranidha jechuudha. University degree immoo degree jalqabaa isaanii warra fudhatanidha. Some graduated level course kan jedhu immoo levelii masters warra fudhachaa jiranidha jechuudha. Masters degree immoo masters fudhatanii kan of harkaa qaban jechuudha. Some doctorate level course immoo warreen some doctorate level course warreen doctorate saati kanatti barachaa jiran jechuudha. Warri doctorate degree immoo doctorate degree fudhatanii warra fixxumuraniirudha jechuudha. Harka isaanii irra warra galfateerudha jechuudha. Kanaaf some university course dhaan ta'e isaan guuta jechuudha. Kan bira what is your current martial status ida isa kana beekuun warri haadha warra isaan afaan adda baaniin deforced kan jedhudha. Warri jala miidhame yeroo jiraate immoo without kan jedhu kana guutuu kan karaa seera qabeessan kan wal diigan way adda baay'oo jiraatan immoo legal separated kan jedhu irratti guutuu qabu jechuudha. Kan bira namoonni maatii qabda yeroo baay'ee kan dogoggortan asittidha. Kanaaf number of children kana haga maatii keessanii seeraan guutuun sinirra jira jechuudha. Erga guuttanii booda irra deebisanii cheekii erga gootanii booda kana seera qabeessan akka guutan cheekii erga gootanii booda maqaa keessanii seeraan ilaallattanii booda deemtanii continue gochuu dandeessu jechuudha. Kun waan bakka Itoophiyaa biyya kollee hunda fileera suura kollee kun akkanuma submit godheen jira. Keessoo adraasha taawun illee guuteera Oromiyaa. Kana hunda guutee waan jiruuf kana booda continue jenna. Yoo dogoggora qabaate bakka qayyii fi deemaati sirreessaa kan nu jedhu nu fida milikkita akkasii amma seennee ilaalla. Kanaaf waan hunduu sirriidha. Kanaaf as kanatti wanta dogoggora qabu nutti agarsiisne nutti agarsiisa ture. Amma kunoo submit kan jedhu nu fidee jira. Kanaaf submit erga goone booda
xumurreerra jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin jalqabaa kaasanii haga dhumaatti karaa sirrii ta'een karaa guute kanarraan guutuu dandeessu. Kanaaf namoonni baay'ee keessumaa bakka keessan umurii keessan seeraan akka guuttatan cheekii godhachuun isinirra jiraata. Maqaan keessan, dookimentii keessanii fi waraqaan guyyaa dhalootaa keessanii fi dookimentiin keessanii fi kan asirratti guuttan tokko ta'uu qaba. Dogoggora yoo qabaate yoo carraa DV lootorii kun yoo sin qaqqabee sin jalaa fail gochuu waan danda'u isa kana of eeggachuun dirqama isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf asirratti information asirra jiru kana karaa adreesii sin qaqqabuu danda'u irra beekuun karaa ittiin sin qaqqabu lakkoofsa bilbilaa imeelii keessan sirrii ta'e seeraan godhachuun isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan deemnee amma sammii taagoonni jechuudha. Kanaaf kuno akkuma jirtan DV lottery receive jedheera. Akkuma argitan kuno confirmation number keessan kana kuno as kanatti confirmation number kan jedhu kan dagachuun isinirra jiru confirmation kan ko kanadha. Confirmation number 202646 WQSBG 5WQL9 kan jedhu kana dirqama qabachuun isinirra jiraata. Confirmation number kanadha kan sin ilaallachuu dandeessan yeroo isinii dhufu. Kanaaf kana maal gochuu dandeessu? Warri faayilaa isaa save godhachuu sin dandeessu. Garuu silkiitii warri kuttan screenshot godhatanii keewwachuun dirqama isinirra jiraata jechuudha. Ani screenshot godhatanii fudhadha. Sinillee akkasuma screenshot gochuu dandeessu. Akkasitti qabadhaa siniin. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya kun yoomiif teekidha. Subscribe live gochuutiin viidiyoo dabalataa waan isin hojjennuuf kanarratti ilaallatee viidiyoo dabalataa akkamitti akka footoo qopheeffatanii fi kanaaf subscribe live gochuun nu jajjabeessaa nagaa nu ta'a carraa gaarii isiniin jenna.